afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin ilaalla. Kanaaf hunduu na waliin tura. Maal isinitti fakkaate yeroo tokko afaan yeroo dubbannu kan sirriin ta'in kan dubbannu jira. Afaan Ingiliffaa jechuudha. Fakkeenyaa fi kan hin jedhamnee fi kan jedhaman isinitti agarsiisa. Kanuma qabattanii immoo yeroo biraallee ittan isinii dabalaa jechuudha. Egaa tiዩbii yookaan ammoo Nagaata Akaadaamii irratti argachuu dandeessan. Wanta jedhaman fakkeenyaaf one of my friend jedha. One of my friend. Garuu maal jennaa inni sirriin one of my friends. One of my friends jennaa jechuudha. One of my friends. Okay, lammaffaan ammoo Dad works hardly. Dad works hardly. Dad works hardly hin jennu. Maal jenna? Dad works hard. Dad works hard. Reason isaa waliin Telegram irratti argachuu dandeessan. Inni sadaffaan ammoo I have a free time. I have a free time hamma jedhamu irra caalaa jechuudha. Amma irra caalaa kan jedhamuu fi kan recommended ta'een isinitti himaa jechuudha. I am free jechuu dandeessan jechuudha. I am free. Inni dhuma ammoo at Friday hin jedhamu akkam jennee jechuudha. Akkam hojjennee bareeda on Friday yoo jenne bareedaa jechuudha.